Afaan Oromoo kutaa ja'affaa boqonnaa tokkoffaa Gilgaala keessa deebisaa yeroo darbe hojjenneerra. Har'a immoo boqonnaa lammaffaa isaa kan waliin hojjennu ta'a jechuudha. Egaa barnoonni kutaa ja'affaa afaan Oromoo Gilgaalota waliin hojjennee kunis immoo kan inni qophaa'aa jiruu fi haala ijoolleen muraasni deebii hojjedhaa jettaniifidha. Kan taanullee akkasumaan hunda isaa akka dandeenyu hojjechuu yaalla jechuudha. Boqonnaa lammaffaa keessatti egaa fayyadama jechootaati. Hiika galumsa jechoonni himoota asii gadii keessatti jala sararaman qaban filadhu barreessi kan jedhudha. Isaanis immoo kun addanaatti annisaa kan jedhu jala sararamee jira. Daa'imman daddafanii da'uun dhiigni baay'inaan akka dhangala'u waan taasisuuf deessuu annisaa dhabsiisa. A. Fedhii dhabsiisa. B. Humna dhabsiisa. C. Ilmee dhabsiisa. Annisaa dhabsiisa jechuun maal dhabsiisa? Humna dhabsiisa jechuudha. Humna ittiin maal ta'anidha? Daddafanii yeroo da'an humna dhabuu jechuudha. Namni karoora maatiitti gargaaramu. Daa'imman walirraa siqsee horata. Siqsee isa jedhu jala sararamee jira. Baadiyyaatti jechuudha. Siqsee isa jedhu jala sararameera. Faffageessee, haammatee, baay'isee. Walirraa siqsee kan jedhu walirraa faffageessee yookiin walirraa bubbutee isa jedhudha jechuudha. Karoora malee da'uun daa'imman daraan hiyyummaaf saaxila. Uffata dhabuu muraasaatti caalaatti kan daraan kan jedhu daraan maal hiyyummaaf saaxilaa xiqqoo shantanatti daraanidha. Tokko nafti rakkoo qubee barreeffamaatti natti fakkaatteetti daraan jechuudha qabna malee daranii yoo taane daraan isheen jettu kunuuti. Ishee kana taatee darbiti. Yeroo biraaf ishee kanatti sirreeffadha. Isheen deebiin sirrii ishee yookiin immoo isheen jala sararamte kun qubee tokko biraan qaxxee waan jirtuuf jechuudha. Isheen sirriin ishee kanadha jechuudha. Deebiin ishee maalidhaa? Daraan jechuun caalmaatti jechuudha. Caalaatti. Irra ishee jirtu kana taate jechuudha deebiin keenya. Daraan caalaatti. Haadholiin yoo walirraa siqsanii da'an dhiiga daa'imsaan wal qabate dhangala'u irraa dandamachuu danda'u. Bayyaanachuu, dhandhamachuu, fagaachuudha. Bayyaannachuu danda'u yookiin immoo jajjabaachuu danda'u. Dandamachuun bayyaannachuu jennaan sirna afaan oromoo keessatti jechuudha. Dandamachuu jettu kan sararamee jiru jechuudha. Kanaaf deebiin keenya haadha ishee jirtu taate jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin kanneen jala sararaman ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni shanaffaanii karoora maatii fayyadamuun daa'imman dhibee adda addaaf saaxilamurraa isaan baraara. Baraara kan jettu kun maal jechuudha? A. Oolcha. B. Hambuura. Fi baay'ee deebiidha. Deebiin isaa maalidha? Baraara jechuun oolchaa jechuudha. Hambuura kan jiru kun jechoota haaraati. Kanaaf deebiin inni haara jiru kanaa taate jechuudha. Baraara yookiin oolchaa ishee jettu kan jala sararamee jiru baraara ishee jettu jala sararamee waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraanii jechoota roga'aa jalatti kennaman hiika faallaa isaanii roga'aa jalatti kennaman keessaa filachuu walitti firoomsidha. Faallaa warra kan ta'anidha jechuudha. Faallaa jechuun carraa jechuun waan tokko maal gochuudha? Waan tokko argachuuf carraa argateera yookiin immoo carraa akkasii ta'eera inni faallaan carraa argachuu keenya maalidha? Dhabuudha jechuudha. Carraa jechuun maal dhabuu jechuudha? Dhabuu. Carraa yookiin dhaban ishee jettu kanadha jechuudha. Dheera kan jirtu. Carraa maal godhanii dhaban ishee jettu firoomsina jechuudha. Dhaban isheen immoo sarartii dheera jirti jechuudha. Walirraa siqsuu. Walirraa siqsuu kan jettu walitti dhiyeessuu. Faallaa walirraa siqsuu walirraa fageessuu taate jechuudha. Kanaaf deebiin keenya taate jechuudha. Saaxilamuu. Saaxilamuu jechuun immoo maal ta'uudha? Baraaramuu. Saaxilame jechuun faallaa saaxilamuu keenya baraaramuudha jechuudha. Saaxileera garuu nu baraareera san faallaan isaa. Faallaa ishee jirtu jechuudha. Deessuu. Deessuu jechuun maqaa dubartii deesseeti. Deessuu jechuun maal jechuudha? Kan mucaa argattee jechuudha. Deessuu jechuun hin deesse. Maal taate? Deessuudha. Deessuun immoo kan argattedha. Kanaaf maal ta'uu qabdi? Dhabduu. Deessuu dhabduu carraa ishee jirtudha jechuudha. Faayidaa. Faayidaa jechuun immoo faayidaa arganne fayyadamne. Faayidaa sana booddee immoo kan ta'a miidhaa isa jedhu ta'a jechuudha. Hin miidhamne faallaan isaa immoo gaara isa jiru. Horatan. Horatan jechuun immoo maal ta'an? Hin horatanii hin dhaban yookiin immoo maal godhanii nama waa
Horatan kan jedhu kuni dhabanii wajjin ta'a. Horateeraa yookiin immoo dhabanii kuni isheen carraa sana wal bira dabartee jirti. Carraa kan jettu argatan ishee jettu kana carraa yookiin immoo carraa kun danqaa taatee jechuudha. Ba'aa ishee lammaffaarraati jechuudha. Kanaaf deebiin keenya ishee lammaffaarraa kan taate jechuudha. Deebiin keenya ba'aa taate jechuudha. Carraa argatan yookiin deebiin keenya ba'aadha. Ba'aa argatan carraa maalti carraan sun maalti hin danqame carraa danqamu faallaan carraa argachuu danqamuu yookiin dhabuu isa jennu ta'a jechuudha. Haala kanatti walitti fe'umsuu dandeenya jechuudha. Inni kabiraanii qubee bakka duwwaa himoota armaan gadii jechoota yookaan gaaleewwan gabatee keessatti kennaman keessaa filachuun guutii jedha. Isaanii jechuun immoo ammasii warreen gabatee kana keessaa fuunee teessitu kun jira gajjallaaf dabarsuudha jechuudha. Warruma sana bakka duwwaa keessatti tulluun bakka duwwaatti haalaan waan fayyadamaniif jireenya gaarii jiraatu. Tulluun karoora maatiitti haalaan waan fayyadamaniif jireenya gaarii jiraatu. Tulluun ishee jettu kanarratti maal fayyadamna? Karoora maatii ishee jettudha jechuudha. Karoora maatii. Abbaan warraa fi haati warraa rakkoo maatii isaanii mudatu hiikuu irratti yoominaan mari'achuu ishee kun addana jirtu jechuudha. Yoominaan mari'achuu. Karoorri maatii bakka duwwaa haalaan kunuunsanii guddisuuf gargaara. Karoorri maatii daa'imman maal gochuuf gargaara jechuudha. Daa'imman haalaan kunuunsanii guddisuuf gargaara. Soorettiin ijoollee ishee haalaan bakka duwwaa maal gooti kunuunsiti. Deebiin keenya kan ta'a jechuudha. Ilgaalli boqonnaa lammaffaa kana fakkaata. Yoo isinitti tole yeroo miidiyaa YouTube chaanel laayik shir sabskiraayib gochuun hin dagatina. Iddoo dogoggorri uumamee fi iddoo rakkoon jirutti nama barreessuun dagatina galatuma. Boqonnaa tokkoffaa Gilgaala keessa deebisaa yeroo darbe hojjenneerra. Har'a immoo boqonnaa lammaffaa isaa kan waliin hojjennu ta'a jechuudha. Egaa barnoonni kutaa ja'affaa afaan Oromoo Gilgaalota waliin hojjennee akkunis immoo kan inni qophaa'aa jiruu fi haala ijoollonni muraasni deebii hojjedhaa jettaniifidha. Kan taanullee akkasumaan hunda isaa aga dandeenye hojjechuu yaalla jechuudha. Boqonnaa lammaffaa keessatti egaa fayyadama jechootaati. Hiika galumsa jechoonni himoota asii gadii keessatti jala sararaman qaban filadhu barreessi kan jedhudha. Isaanis immoo kun addanaatti annisaa kan jedhu jala sararamee jira. Daa'imman daddafanii da'uun hiikni baay'inaan akka dhangala'u waan taasisuuf deessuu annisaa dhabsiisa. A fedhii dhabsiisa. B humna dhabsiisa. C ilmee dhabsiisa. Annisaa dhabsiisa jechuun maal dhabsiisaa? Humna dhabsiisa jechuudha. Humna ittiin maal ta'anidha? Daddafanii yeroo da'an humna dhabuu jechuudha. Namni karoora maatiitti gargaaramu. Daa'imman walirraa siqsee horata. Siqsee isa jedhu jala sararamee jira. Baadiyyaatti jechuudha. Siqsee isa jedhu jala sararamee faffageessee haammatee baay'isee walirraa siqsee kan jedhu walirraa faffageessee yookiin walirraa bubbutee isa jedhudha jechuudha. Karoora malee da'uun daa'imman daraan hiyyummaaf saaxila. Uffata dhabuu muraasaatti caalaatti kan daraan kan jedhu daraan maal hiyyummaaf saaxila xiqqoo shantanaatti daraanidha. Tokko nafti rakkoo qubee barreeffamaatti natti fakkaatteetti daraan jechuudha qabna daranii yoo taane daraan isheen jettu nuti ishee kana taatee darbiti. Yeroo biraaf ishee kanatti sirreeffadha. Isheen deebiin sirrii ishee yookiin immoo isheen jala sararamte kun qubee tokko biraan kattee waan jirtuuf jechuudha. Isheen sirriin ishee kanadha jechuudha. Deebiin ishee maalidha? Daraan jechuun caalmaatti jechuudha. Caalaatti. Irra ishee jirtu kana taatee jechuudha deebiin keenya. Daraan caalaatti. Haadholiin yoo walirraa siqsanii da'an dhiiga daa'imsaan wal qabate dhangala'u irraa dandamachuu danda'u. Bayyaanachuu, dhandhamachuu, fagaachuudha.
bayyaannachuu danda'u yookiin immoo jajjabaachuu danda'u. Dandamachuun bayyaannachuu jennaan sirna afaan oromoo keessatti jechuudha. Dandamachuu jettu kan sararamee jiru jechuudha. Kanaaf deebiin keenya aara ishee jirtu taate jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin kanneen jala sararamanii ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni shanaffaanii karoora maatii fayyadamuun daa'imman dhibee adda addaaf saaxilamurraa isaan baraara. Baraara kan jettu kun maal jechuudha? A. Oolcha. B. Hambuura. C. Fi B deebiidha. Deebiin isaa maalidha? Baraara jechuun oolchaa jechuudha. Hambuura kan jiru kun jechoota haaraati. Kanaaf deebiin inni aara jiru kanaa taate jechuudha. Baraara yookiin oolchaa ishee jettu kan jala sararamee jiru baraara ishee jettu jala sararamee waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraanii jechoota roga'aa jalatti kennaman hiika faallaa isaanii rogabaa jalatti kennaman keessaa filachuu walitti firoomsidha. Faallaa warra kan ta'anidha jechuudha. Faallaa jechuun carraa jechuun waan tokko maal gochuudha? Waan tokko argachuuf carraa argateera yookiin immoo carraa akkasii ta'eera. Faallaan carraa argachuu keenya maalidha? Dhabuudha jechuudha. Carraa jechuun maal dhabuu jechuudha? Dhabuu. Carraa yookiin dhaban ishee jettu kanadha jechuudha. Eera kan jirtu. Carraa maal godhanii dhaban ishee jettu firoomsina jechuudha. Dhaban ishee jettu eessarratti eera jirti jechuudha. Walirraa siqsuu. Walirraa siqsuu kan jettu walitti dhiyeessuu. Faallaa walirraa siqsuu walirraa fageessuu taate jechuudha. Kanaaf deebiin taate jechuudha. Saaxilamuu. Saaxilamuu jechuun immoo maal ta'uudha? Baraaramuu. Saaxilame jechuun faallaa saaxilamuu keenya baraaramuudha jechuudha. Saaxileera garuu nu baraareera san faallaan isaa. Faallaa ishee jirtu jechuudha. Deessuu. Deessuu jechuun maqaa dubartii deesseeti. Deessuu jechuun maal jechuudha? Kan mucaa argattee jechuudha. Deessuu jechuun hin deesse. Maal taate? Deessuudha. Deessuun immoo kan argattedha. Kanaaf maal ta'uu qabdi? Dhabduu. Deessuu dhabduu carraa ishee jirtudha jechuudha. Faayidaa. Faayidaa jechuun immoo faayidaa arganne fayyadamne. Faayidaa sana booddee immoo kan ta'a miidhaa isa jedhu ta'a jechuudha. Hin miidhamne faallaan isaa immoo daara isa jiru. Horatan. Horatan jechuun immoo maal ta'an? Hin horatanii hin dhaban yookiin immoo maal godhanii nama waa horatan kan jedhu kun dhabanii wajjin ta'a. Horateeraa yookiin immoo dhabanii eeguun isheen carraa sana wal bira dabarteerti. Carraa kan jettu argatan ishee jettu kana carraa yookiin immoo carraan kun danqaa taatee jechuudha. Baa ishee lammaffaarraati jechuudha. Kanaaf deebiin keenya ishee lammaffaarraa kan taate jechuudha. Deebiin keenya carraa argatan yookiin deebiin keenya baadha. Baa argatan carraa maalti carraan sun maal ta'e hin danqame. Carraa danqamu faallaan carraa argachuu danqamuu yookiin dhabuu isa jennu ta'a jechuudha. Haala kanatti walitti firoomsuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraanii qubee bakka duwwaa himoota armaan gadii jechoota yookaan gaaleewwan gabatee keessatti kennaman keessaa filachuun gootii jedha. Isaanii jechuun immoo ammasii warreen gabatee kana keessaa fuunee teessitu kun jira gajjallaa dabarsuudha jechuudha. Warruma sana bakka duwwaa keessatti tulluun bakka duwwaatti haalaan waan fayyadamaniif jireenya gaarii jiraatu. Tulluun karoora maatiitti haalaan waan fayyadamaniif jireenya gaarii jiraatu. Tulluun ishee jettu kanarratti maal fayyadamna? Karoora maatii ishee jettudha jechuudha.